raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu sa'aatii kanaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti haleellaan addatti hawaasa Oromoo xiyyeeffachuun taasifamaa jiru itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Marii biyyaalessaa gaggeessuuf gochi mootummaan bilxiginnaa raawwachaa jiru ammallee sirrii akka hin taane dubbatame. Hidhattoota mootummaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti lola gaggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Mootummaan bilxiginnaa qabsaa'ota Oromoo ofirraa dhiibee garee biraa ofitti qabuun furmaata waaraa akka hin finne himame. Mootummaan bilxiginnaa humnoota Oromoo ofirraa dhiibee garee biraa ofitti aansuuf yaaluun akkuma yeroo darbe nagaa buusuu dadhabe sana fuuldurattis lammiilee gidduutti nagaa buusuuf dandeettis ta'e fedhii akka hin qabne himame. Ibsa mootummaan bilxiginnaa lola humnoota Tigraay waliin gochaa turee fi jiruun walqabate kana booda lola dhaabuusaa ibsa kenne irratti dargaggoonni godina addaa Oromiyaa naannoo magaalaa Finfinnee yaadawwan bitootessa 17 bara 2014 raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa wixinee seeraa HR 6600 fi S3199 Ameerikaan ittiin Itoophiyaa dabuuf baaste jalaa miliquuf lola dhaabuusaa yoo ibse malee karaa tokkoon Tigraay irraa dhukaasa dhaabuu ibse karaa biraatiin immoo lola Oromoo fi Oromiyaa irratti labsuun furmaata fiduu akka hin dandeenye eeran. Mootummaan Itoophiyaa jechuun mootummaa shiraatii maaliif jennaan wantoota labsii yookiin immoo wixineewwan adda addaa gaafa irratti ba'anii mootummoota addunyaa jalaa dhokachuudhaaf yookiin immoo wantoota biyya kana keessatti raawwate dhoffatee burullee aangoo isaatiin dheereffachuuf jecha wixinee yookiin immoo gocha isaa kana jalaatii dhokachuuf jecha waan kana gochaa jira. Kana yoo jennu fakkeenyaaf Ameerikaan labsii wixinee irratti baase sana jalaa dhoksuudhaaf yookiin immoo waan kana dhugaadhaan mootummaan Itoophiyaa kana godhaa jira jettee akka isheen ragaa baatuuf sana jalaa baqachuuf jecha waan kana dalagaa jira. Oppidiyoon kaleessas humnoota TPLF'tiin bocamuu kan yaadachiise dargaggoon kun yeroo ammaas qe'ee abbaa isaanii kaleessatti deebi'anii galuun nama ajaa'ibuu akka hin qabne dubbata. Guutummaa biyyattii keessa lolli waliigalatti kan hin dhaabne taanaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareewwan lachuu godhan bu'aa tokkollee akka hin qabne hima. Oppidiyoon kaleessi ulee TPLF turte har'as immoo deebitee TPLF walii galuun ana waan ajaa'ibuun qabu. Sababbiin isaa maali jennaan isaan kaleessa fira walii turanii fira walii yoo turanii addeebi'anii immoo walii galtee yoo godhanis inni kun waan kijibaati yookiin immoo shira jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa addeebi'ee humnoota TPLF kaleessa waggaa tokkoof ji'oota hedduutti wal lolaa ture har'a addeebi'ee yoon walii galtee nagaa yookaan immoo waraana dhaabuu labsii baasee kun waan ammallee biyyattii keessatti nageenya waaraa fiduu hin dandeenye. Maaliif jennaan biyyi kun kan TPLF yookiin kan Amaaraa yookiin kan saba murna tokkoo miti ansaba bal'aa biyya kana keessa jiruuti. Mootummaan Itoophiyaa ammas dhugaatti immoo tasgabbii biyya kana keessatti barbaada yoo ta'e humnoota TPLF qofaa waliigaltee mallatteessee biyya kana tasgabbeessuu barbaada. Andeema yoo ta'e waan sirrii miti. Maaliif jennaan biyya kana keessatti qaamota hunda wajjiin waliigaltee mallatteessee nageenya waaraa biyyattii keessatti yoo fide irra gaarummaa qabaata. Mootummaan bilxiginnaa harka lafa jalaatiin shira xaxuu dhiisee humnoota qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran hunda waliin gadi taa'ee hin mari'atu taanaan biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbiin argamu akka hin dandeenye ibsuun guutummaa biyyattii keessatti dhukaasa dhaabuu qofatu fala ta'a jedhe. Ammas wanta irra dibaa yookiin dhoksaa lafa jala qabatee deemuu osoo hin taane akka waliigalaatti guutuu biyyattii keessatti dhukaasa dhaabuu humnoota immoo guutuu biyyattii keessatti hidhatanii lolaa jiraniin waliigaltee waltawa yookiin walii galee sirriitti diippilii waan kana gochuu qaba malee qaamota bukkee asiifachi qabee waan godhu yoo ta'e ammas wanni shiraan guutame yoo ta'e wanna waaraa fiduu hin danda'u. Kanaaf mootummaan guutuu biyyattii keessatti dhukaasa dhaabuu akka irratti walii galu ta'uu qaba.
mootummaan Abiyyi Ahmed humna Oromoo biyyattii keessatti jijjiirama guddaa fidee dhiibee garee nafxanyootaatti hirkatus fuulduratti tarkaanfachuu dadhabuusaa kan eere dargaggoon kun sakaallaa ofuma isaatii tolfate kanaan gara fuulduraatti ni hiiqa jedhamee akka hin eegamne dubbata. Sirna abbaa irree kana ofirraa kaasuuf uummanni Oromoo kutaa fi amantiin akkasumas dhaabaan wal qoqqooduu dhiisee tokkummaa isaa jabeeffachuun qabsoo mirga isaa kabachiisuuf aarsaa barbaachisu kaffaluuf of qopheessuu akka qabu dhaama. Kaleessa Oppidiyoonii TPLF hojii walii galtee uummata Oromoo gidirsaa turte har'a gidduudhaan immoo waggoota 3 keessatti mootummaan Itoophiyaa abbaa irree Abiyyi Ahmed addeebee uummata Amaaraa yookiin immoo saba Amaaraa hojii walii galee uummata TPLF fi Oromoo gidirsaa ture gidduu kanatti immoo addeebee ammoo TPLF hojii walii galee uummata Oromoo jibbuunsaa ammas sirnumaa akka kaleessa sana ta'e irratti gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan inni gochuu qabu paartii gandaan kutaan osoo waliin qoodiin tokkummaa isaa cimsatee waldhagee qaama isa gidirsuuf yookiin immoo ammas abbaa irrummaa irratti agarsiisuu gurmii tokkoon jala dhaabbatee ofirraa falmachuu qaba. Wabii Waaqotu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa yakkoota sukkanneessoo fi gara jabummaan guutamee raawwachaa kan turan yoo ta'u, Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Dammadas jedhamu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa poolisii humna addaa fi faannoo jedhaman haleellaa manneen jiraattotaa irratti bitootessa 14 bara 2014 raawwataniin manneen 15 ol ta'an ibiddaan barbadeessuu isaaniitiin jiraattonni gandicha gadhiisanii baqachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa poolisiin humna addaa fi faannoon godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiranii fi itti gaafatamummaa kan fudhatu hidhattoota kanneen qofa osoo hin taane mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi bulchiinsa godina Matakkalis lola qindaa'aa hawaasa Oromoo godinichaa irratti akka banamuuf qooda mataa isaanii gumaacheera jedhuun itti gaafatamuu akka qabu maddeen dubbataniiru. Hooggantoonni godina Matakkal dhalootaan shinaashaa ta'an finxaaleeyyoonni naannoo Amaaraa kunneen hawaasa Oromoo adda baasan akka ajjeesanii fi qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqa'aniif haala mijeessaa jiran jechuun kan komatan maddeen keenya sochiin Matakkal keessatti taasifamaa jiru sochii qindaa'aa hawaasa Oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf taasifamaa jiruu fi sabaa fi sablammoota biroo waliin walitti buusuuf kan raawwatamaa jiru ta'uu himan jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti waraanni mootummaa dargaggoota 2 ajjeese. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee ganda qonnaan bulaa Qucoo Gaamoo jedhamutti waraanni mootummaa lubbuu dargaggoota 2 galaafachuun kanneen biroo madeessuun dhaga'ame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii yaada qoodan akka jedhanitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa bitootessa 16 bara 2014 aanaa Tokkee Kuttaayee ganda qonnaan bulaa Qucoo Gaamotti dhukaasa namoota nagaa irratti baneen dargaggoota nagaa 2 Shaashoo Daksisaa fi Kumsaa Taaddasaa yoo ajjeesu kanneen 11 ta'an immoo ukkaamsee fuudhee deemee jira. Aanaan Tokkee Kuttaayedha gandi Qucoo Gaamoo. Kan du'e tokko Shaashoo Daksisaa jedhama. Lammaffaa Kumsaa Taaddasaa jedhama. Kan lubbuun ba'e jechaadha. Kan rukutan immoo Nugusee Qaqqabaa jedhama. Warreen qabaman immoo naannaa nama 11. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen hawaasa keessatti nagaadhaan jiraachaa turanii kan jedhan maddi kun dabballoonni ergama sirnichaa fudhatanii hojii basaasummaa irratti hojjetan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jechuun waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa sirna Bilxiginnaa utubuu itti erguun akka ajjeesisan himan. Bakkee qabalee ciisaa irraa jirran booddeen waraanni kan mootummaa kun nutti marsee yeroo bakkeetti biraa kanatti ijoollee kana immoo isaan nu bira waraanni kophaa otoo bakkee biraa qabannee jirru wajjin namni dhuunfaan bakkee nuti bullu beekaa nutti fide achiin egaa ijoolleen kun wareegamanii nama nagaadha beektu nama nagaadha kan fidee ajjeeses immoo nama biyyaati duras jibba waa'ee nurraa qabudha waraana duras basaasaa kan turedha beektu nama nagaa fidee ajjeesne bakkee isaan jisanitti. Waraanni kun kan mootummaatiin namatu bakkee nuti bakkee isaan jiran illee fidee kanii waan akkasii raawwachise nama nagaarratti kan raawwachise nama tokko jira waraanni kan ajjeesise kunis immoo nama waraanuma mootummaa kan makalaataadha roomacha irraa yaa'anii dhufanii. Yeroo ammaa dhukaasa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti banee jalaa baqatanii jiraachuu himanii humnoonni mootummaa namoota ukkaamsanii fuudhanii deeman gara warshaa oomisha rasaasaa Oomachoo jedhamuun beekamutti qajeelchanii fi mooraa warshichaa keessatti ukkaamsuu akka hin oolle odeeffannoo qabaachuu himan. Nageenya isaan keessan illee beekuudha buusanii oomacha buusan odeeffannoo dhagee malee anis kuma bakkee biraan jira waan soroomisan. Waraanni bilisummaa Oromoo warshaa rasaasni itti oomishamu kana to'achuuf dhufe jechuun uummata nagaa irratti dhukaasa guddaa banuu fi namoota muraasarraa qarshii saamanii deemuu himu. Akkasumas waraanni lakkoofsaan guddaa ta'ee garasitti fe'amaa jiraachuu himan.
Ammallee makarraa gahaa isaa raawwatame waan jiru ganaa amma kasillee dhufaa jiru waan akkasii raawwatama. Ijoollee kayyuudhaan kanallee akka nama waan gochaa dhufaa jiru dhufaa irranii tuudhofaa jiru waan isaa ammallee haadhamee durrees immoo baay'ee sassaamanii galanii malee amma ammaatti manallee tuune ganaa dhufaa jiru waan akkasii dhageenya malee. Wabii waaqotu gabaase. mootummaan bilxiginnaa adeemsa marii biyyaalessaa waliin walqabatee gochi raawwachaa jiru ammallee hanqinoota iftoominaa walabummaa fi hirmaachisummaatiin xaxamee jiraachuu isaatiin raawwii labsii hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa faallessaa jiraachuu walitti qabduun mana maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafee ibsan. Dr. Raahel turtii miidiyaa Ubuntu waliin taasisaniin mootummaan Itoophiyaa labsii marii biyyaalessaa wixineessurraa eegalee hanga eeruu fi filannoo koomishinarootaatti adeemsi hordofaa jiru sirrii akka hin taane irra deddeebi'amee itti himamus yaada paartii waloorraa dhiyaate dhaggeeffachuu akka hin barbaanne dubbataniiru. Mootummaan bilxiginnaa biyyattii waraanaan unkuree falaa fi furmaata erga dhabsiisee booda gara marii biyyaalessaatti seenuuf kan dirqame yoo ta'u adeemsa filannoo koomishiinaroota koomishinii marii biyyaalessaa ilaalchisuun hanqina iftoominaa walabummaa fi hirmaachisummaa mul'achaa jiran akka sirreessuuf manni maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa irra deddeebiin gaafachaa turuun ni yaadatama. Rakkoo siyaasaa biyyattii mudateef mootummaan namoota miseensota adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota duraanii turan jaarsummaa walabaa godhee dhiyeessuun dhiigaa fi lubbuu dargaggoota sirna adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa mormuuf dhangala'ee fi namoota sirnicha jalatti hidhaatti darbatamanii wareega kaffalan irratti qoosuudha kan jedhan Dr. Raahel Baafee mootummaan ammallee yaada qeeqaa fi komii uummataa akkasumas qaamolee dhimmichi ilaallatu hundarraa ka'uu dhaggeeffachuu qaba jedhaniiru jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. lola waggaa lamatti siqu kaaba Itoophiyaatti mootummaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture karaa nagaa furuuf qaamoleen lamaanuu walitti bu'iinsa isaan gidduu ture guutummaa guututti dhaabuu kan beeksisan ta'ullee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu bakkeewwan akka Baraakitii fi Diimaa jedhamutti lola walirratti bananii jiraachuu Al-Ayn jiraattota waabeeffachuun gabaaseera. Lolli hidhattoota mootummaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru kunis magaalaa Humaraarraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka argamu kan eeran jiraattonni hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay daangaa Sudaan kutaa bulchiinsa Hamdaayitii fi Yaalugdii jedhamurraan ka'uun buufata sakatta'iinsa Diimaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti argamurraa dhukaasa banuu himaniiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kamisa darbee waaree booda ibsa baaseen naannoo Tigraay keessatti lubbuu lammiilee nagaa baraaruu fi darara lolichaan walqabatee naannicha keessatti dhaqqabaa jiru hambisuuf lola dhaabuuf kan murteesse yoo ta'u addi bilisa baasaa uummata Tigraayis gama isaatiin uummanni Tigraay deeggarsa namoomaa ariifachiisaa akka argatuuf waraana dhaabuuf murteessuu ibsa baaseen beeksisuun ni yaadatama. Haa ta'u malee qaamoleen lamaan waraana dhaabuu isaanii wayita ibsaa jiranitti hidhattoota mootummaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti dhukaasni jalqabamuun waliigalticha dimimmiseera jechuun kan gabaase Liban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.